abdu berbada. Niti gara-gara kate kursi alat tu berbada. Dura mana kabda ilmu cito furi. Niti gara-gara kate fuman keraka segala. Dura mana kabda kafi. Ki ame warrafana marifa berresurat tu anak aja lubu ane mana marifa bersumber kau kena sobat lubu. Dura mana kabda. Washun kurti ke sekata ruka belas ketidak abju tapi nama niti gari niti kullin fi egdu fi niti gana magana kate kursi na gotum barbadat kabat mana si gota ilmu calba berisinya tajir tahu berdifatte ceti biya ke setille ngaletan iruma mana ijarte tu ma tesu wallale kan bajaji oftu kan dubartit bajaji oftu kan dubartit makinan oftu kan dubartit mandi ke sagal kan dubartit huddu wala mal kabda sir bi mana den dubartu kan ile china ni dubartit des garapi sitte taate tene wad barabbi sugre ke sitte kan sani boni abako akasigo ete sinyata tinno formi way kabaddo matasi molatini ملوك أباتني نروح نشتغل ما في. انت قلتي اثيوبيا فقير يعني؟ ايه اثيوبيا بلد فقير يعتبر. كيف انت عرفتي اثيوبيا فقير يعني؟ يعني هي من تصنيف دول العالم، هي مصنفة بدول العالم، يعني انت افتحي على جوجل واكتبي بيطلع لك اثيوبيا بدول العالم، تطلع لك الدول الغنية ودول الفقيرة. اثيوبيا ما في فقير يا حبيبتي. طيب انت ليش اجيتي من اثيوبيا لكن تشتغلي بالامارات اذا ما في فقير؟ لا يا حبيبتي ما في فقير. ها؟ لا عادي. انا يعني تشوفين انت بلاد مالنا؟ ها؟ اثيوبيا زنقول؟ كيف انت عرفتي فقير بلادنا؟ طيب اثيوبيا أيوة. في فلوس؟ ايوه في. خلاص بنروح على اثيوبيا. والله في اثيوبيا فلوس زيادة. ايوه. طيب اوكي. مو سيم تمام بلاد ثاني. كيف انت تقول هذا كلام؟ انا اول ما سمعت كلام مال انت، انا شفت عليهم من كومنت وما يقول انت هي قالت اثيوبيا فقير، انت ليش تكلمين هي؟ انا اقول لك تعالي انت قلتي اول انا ما في فلوس، انا ما اقدر اروح اي مكان، انت قلتي صح ولا لا؟ وبعدين انا قلت لك حاجه، انت تعالي انا بحطك فلوس، تعالي بلادنا تروحين اي مكان، صح ولا لا؟ ايوه قلت لك أيوة انه انا قلت لك حاجه، انت اسمعيني، انا قلت لك انت مثلا انت اذا انت ما في فلوس، حتى في سوريا بلادنا، فهمتي علي؟ في بلادنا سوريا يعني أول في شيء مشكلة سوريا صح؟ يجي بلاد مالنا والله نفر مالنا، هم حتى أكل، هم حتى بيت، والله العظيم انت كيف تقولين هذا يعني كلام؟ انتوا كرماء، يعني انت كريمة تستقبلي الناس صح؟ كلها بلادنا والله لازم، إذا انت ما في فلوس، انت ما في أكل، انت ما في، هم ودي بيت مالهم وحتى بأكل، كيف انت تقولين هذا كلام؟ يقولوا باثيوبيا مليانه فلوس وسوريا نو فلوس، انه انتوا زناقيل اكثر منا. لا تقولي انت اثيوبيا فقير، اثيوبيا ما في فلوس، اثيوبيا هيك، لا تقولي هذا، ممنوع ابدا. يعني اثيوبيا في فلوس نجي لعندكم؟ ها؟ يعني اثيوبيا في فلوس نجي لعندكم؟ ايوه والله في فلوس. ايه خلاص بنجي لعندكم. تعالي اذا انت يريد تعالي، ما في مشكله. حتى ما في، لو ما في فلوس نفر مال هو الزين يعني، ما اكل انت. طيب جدي اثيوبيا oromo ummata bal'aa anis afaan oromiffaan dubbadha. Oromo sagalee naa ta'a. Oromo gola madaamii keessa jira, sagalee naa ta'a. Ba'ee dubbatachuu hin danda'u. Seerri jiraate seera irratti dhiyaatee beekasasee mirga koo falmachuu hin danda'u. Namni maqaan isaa Daawit Dhaabaa jedhama.
ammaaf Dubaay irra kan jiraatu. Hojiin inni ittiin beekamu maqaan TikTok isaa Daawit Raabaa jedhama. Ijoollee biyya irraa fiduu kaargoo fe'uudhaan beekama. Maqaan isaa Daawit Raabaa. Maqaan TikTok isaas akkasumadha. Sana booddee maallaqa erga ture asirraa an Saawudii irra jira. Riyaala Saawudii birrii 2,500 fi birrii 57 irratti gale. Inna maal godhee birrii sooma faasigaa keessa sooma faasigaa ukkuliitti irratti galee ukkul sooma jechuudha. Inna birrii sana har'an galcha boruun galcha otoo jedhuuti birrii sana har'aan ga'e. Inna yeroon gaafadhe yaani ni naa dhiyeessu yaada biraati. Naa arrabsaa yookiin immoo jechi inni jedhu kan hidhee himachuu hin danda'u. Jecha dubartii kan hin jedhamne naan jechaa jira. Oromoo sagalee naataa. Oromoo na bira dhaabbadhaa. Kana biraan immoo maatii koo dawwalee silkiidhaan as faraarraasisaa jira. Ofiisaatti Dubaay irra taa'e birriisii godha birriidhaan as ijjeesisaa maatii koo as faraarraa jira. Oromoo sagaleedha. Biliis na bira hin darbinaa. Biliis Oromoo na bira hin darbinaa. Namni dafqi kee akkatti dhufee dafqa kee dhabdee dhabuun si mararu hojjettee too akkatti fiddee dhabuun si mararu otoo beektu Oromoo na bira hin darbinaa. Oromoo jecha namaa jira. Biliis sagalee naataa. Namni mimmaan koo kun si marare adara sheer koppiliingi godhi Mubaarak biraan naagaa. Sheer koppiliingi godha Mubaarak biraan naagaa. Warra fooloo gurguddaa qabu biraan naagaa. Mubaarak viidiyoon koo kun si bira gaa yoo ta'e adaraa rabbii jedhi. Dhimma birrichaatiin kan ka'e lubbuu maatii kiyyaa as faraarraa jira. Maatii koo as faraarraasisaa jira. Adaraa Oromoo sagalee naataa. Adaraa Mubaarak dhimma kanarraa naa dubbadhu. Mubaarak dhimma koorraa naa dubbadhu. Lubbuu maatii koorratti birrii Itoophiyaatti naannoo 120 kan inni birrii kana nu dhoowwate. Isarratti immoo kana dhoowwatee ka'ee immoo biyyatti dawwalee silkii maatii kiyyaa namaa kennee ani qaama poolisiiti yookiin fi saajina keleen jedhama jechuudhaan maatiin koo as faraarraa maatiin jira. Oromoo biliis na bira hin darbinaa adaraa rabbii sagalee naataa. Oromoo koo adaraa isinitti kennadhee adaraa sheer koppiliingi naa godhaa. Rabbii isin qabe waaqetta amantanii isin qabe adaraa rabbii na bira hin darbinaa. Adaraa rabbii na bira hin darbinaa. Warri kiristaanaa ijoolleen kiristaanaa waaqayyoo isin qabe na bira hin darbinaa sheerii naa godhaa. Ijoolleen gaafa galtan jechuudha viidiyoo waraabdan of eeggada viidiyoo waraabinaa bilbiluma kanaayyuu namaa kennaati tiktok irraa gala. Sinii galee ijoolleen ajandaa isin gala tiktok irratti ijoollee waa halkaatti kalaamsu ijumtillee hin daba ijoollee asii galte. Ana daruuti galte viidiyoo wayitu waraabu. Ashaaroo atalaa fi abaadden gudichaa fi okkotee dinnichaatti wal fakkaatee ta'a malee abadan viidiyoo waraabu gadi itti bahe maaliidhaan qaba. Oduun poosti godha yoo biraa garagarachaan poosti godha. Ijoolleen achi garagaa yoo galtu ijjiin dabaa funyaaniin dabaa. Basmaa. Viidiyoo waraabinaa sirriitti hafniisa. Ani katawaan sanuma shaartitti. Kee gaafuma biyyaa baatu salphatte. Tiftifa kee baaddu taa'e mana gadi nutti hin bahini. Ijoolleen ajandaa asii godhatte suuraa ammaa fi kan gijaa biyya arabaa jirtu walitti akkanaabarte biyya arabaa fi maabiraatti isaanii tokkoffaadha fuuli keenya ifama. Itoophiyaa fi iltariin illee nama na hin jijji. Adda garraban Itoophiyaa sun. Yaadee maali? Ora bello kafala dari ko ada akkati